Furasi gaafadha akkam jirtu saba Waaqayyoo. Warri nagaa qabdan dabalaa nagaa galata Waaqayyoo jedhame. Isa nagaa nuuf laate masiyaara. Mata duree walaloo keenya kallattii marattuu dabaleetan jedha akkam nagaa jirtu dabaleetan jedha akkam nagaa jirtu. Hundumaa kan dursu ijoon isaa nagaadha baga nagaa dhuftan bara moofaa keessa deebitee yaadatiin kan baatte kaleessa warri nagaa qabdan maa jajjattee teessaa farfattee ilichuu maaloo hin dandeessa ana soomsi ta'e galatan dhiyeessa ana soomsi ta'e galatan dhiyeessa. Osoo akka diinaa silaa arra geenyu gargaarsa waaqatiin arra geenya nuti erganni nuuf du'e nun argatu duutii mana walii qabna iddoo hiikiititi kan osoo beektuu yaaddainati barri 2017 bara qe'umsati kan kunisii gale ilichi ka'iiti kan kunisii gale ilichi haala baraalaallee garaan nurraa famu abbaan nuti qabnu tasumaa shakkamu sirraa lafaadhaa bineensa sisaamu kana osoo beeknu garaan nurraa famu jabaan nuti qabnu eessattuu hin argamu jabaan nuti qabnu eessattuu hin argamu. Inni jabaate hijiru lafarraa jabaan jabaa caalu hojjira gaararraa kan dursee du'aame biyya lafaatirra Yesuusin qabna kan caalu hundarraa diinni nan caala gadhee yaaduma fakkara isa nan caala gadhurraa Yesuusi caala isa nan caala gadhurraa Yesuusi caala. Gabaana gadhee kan fakkaatu tokko Gooliyaadiin ture yeroo jaadhaadhataa dirree lolaa ba'ee qaamni isaa sibiila bobokkisaa ka'ee mucaan xiqqoon tokko ittan ba'a jedhe meeshaa tokko qabu humna Yesuus fuudhee isa jabaa ta'e foon allaattii godhe yaada dirree irratti qobaasaa fakkala isa nan caala jedhurraa Yesuustu caala isa nan caala jedhurraa Yesuustu caala. Namoonni biyyattii baay'ee sodaatu inni Daawit keessaa humna Waaqayyooti tutuffachaa ba'ee inni ta'e mootii meeshaan inni qabu meeshaa waraanaati inni Daawit keessaa meeshaa hafuuraati inni ati qabdu meeshaa akkamiiti Waaqayyo kuffisee qabaa bara keeti barri seenee jiru barri kun kan keeti barri seenee jiru barri kun kan keeti. Ammarraa yaaddaa'in isa darbee laaltee seeqanni si gaaddu harka du'aa galtee barri Arabuni bara moo'ichaati Yesuustu godhee kana namaa mati gajjachuu nafeera utaali ka'iiti inni si ceesisee leenca golgootati inni si ceesisee leenca golgootati. Maaltu sirkaa bu'ee waggoota darbanii mul'ata kee gattee wanta hin taanani abdii kee kutattee haala fi baraani mul'anni kee badee wal gugguuree dhufa inni battee qabee dachaa looqisee tufa mul'anni kee marraa dachaan itti fufa mul'anni kee marraa dachaan itti fufa. Atumti amanii fudhadhu adara bara seenuuf ta'u seexanni gargara amantii qabaadhu homaa sodaatini milkaa'insa baataa bara haaraa kana ifaan deddeebinaa hin teenyu dukkana inni hundaa danda'u as gira dhufaana inni hundaa danda'u as gira dhufaana. Amantii qabaadhu waan nan amantiidha kan amantii qabu eenyu as gidduudha namni amantii qabu arra fayyee gara ollaa fi firri kee taa'ee si maalala isatti qabdutu hundumarra caala isatti qabdutu hundumarra caala. Fayyina barbaannan amantii qabaadhu abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadhu isa si dhibetti amantiin dubbadhu karaa sii gadhiisa inni si rakkisu Yesuustu jira inni si ceesisu Yesuustu jira inni si ceesisu. Eessaa dhuftee laataa guyyaa irraa kana fayyina barbaaddu yaa dhalootan nana amantii qabaadhu jira waa'ee keeti sirraa lafaadhaa qabaa bara keeti amantii qabaadhu barri kun kan keeti amantii qabaadhu barri kun kan keeti. Maalitti yaaddoftee dhuftee fageenyarraa rakkina baay'atee sitti dhufee karraa rakkina kaleessaa hin baattu ammarraa inni hundaa danda'u siif dhufa gaararraa homaa yaaddeeyni manni kee waaqarraa homaa yaaddeeyni manni kee waaqarraa. Wanti nama kanaa abdii nama kutaa asirraa kaafadhu asirraa maal goota Yesuusin qabdaa leenjicha golgoota homaan sodaatinii sumatu mo'ata balali'aa deemta akka joobiroota balali'aa deemta akka joobiroota. Joobiraa yeroo ja'a humni isaa naara waan isin taasisu ijoollee fiiraataa yaadoo kee kaleessaa sirraa lafaadhaa amantii qabaadhu fayyinni siif ta'a balali'aa deemta humna haaraadhaani ameen jedhaa fudhaa warri gammadani ameen jedhaa fudhaa warri gammadani. Dhimma kee hundumaa Yesuus wajjin fudhadhu Musee fi Iyyaasuu fakkeenya fudhadhu namni dhimma isaa gooftarra kaawwatu hin mo'ata malee diinni isa mo'atu hin mo'ata malee diinni isa mo'atu. Doksinee inteenyu walmaa gooftaa keenya hunda dirrisinaa qajeellee maateenya Yesuusin wallee afaan diina keenya warri kana beektan gara isaatti siqaa wanta sitti
baate gooftaa sirraadika osoo sii galee ilillee fudhata warra baasobaati qabeenya gurgurta kan Yesuus garuu maayitti sassata galata dhiyeessin kana kan barbaadu galatuma kanaaf baga sigaadu aboo bashannanii si baasa birmadu aboo bashannanii si baasa birmadu mana duwwaa kee gammaduun isini daa'ima dhibamee kana durrafini seetana suqoree ililchuun isini osoo ililchituu hidhaan kee hinkata jabaa akka Yesuus eessatti argita reefa ajaa'ituu harkatti jiraata osoo kana qabduu dibaasha argita siigale taananii maaloo ililchita kan jedhu ililchi waan haaraa argita duwwaa keetu guuta Yesuus ililchi duwwaa keetu guuta haadha yeessa ture mootota lammaffaa afur tokko irratti abbaa warraan qabdu haadha yeessati liqii irra jira rakkina irratti gaaf tokko ergamaa waaqayyoon akkam godhu jetti dhala ishii gabroomsuuf isheen kophaa jirti Elsaayidaan dhufeef sagalee namatti odaa kee guuttadhu wallaa hundumarra balbala cufadhu waraabadhu irra liqii kee baafadhu kaan ittiin jiraadhu boo'ichi kee ga'ee darbiitti mul'adhu ittiin jedhe waanni duwwaa ishee guutee ilillee mul'ise isinis ilichaa warri gammadanii inni dubbatame kun ergaa keessani inni dubbatame kun ergaa keessani. Yutu yaadee mani duwwaate amantii qabaadhu waan lolisi ka'e odaa duwwaa keetu irraan dambalee bara 2017 kanaaf seexan ijoollee sababbiin isaatti duwwaa guutuu ta'e ansoossi ta'e utaalan liqaa lafantaa'u ta'e guyyaa irraa kanaa isatu nuun ga'e seexan akka dabarra jaalii guddaa godhe Iyyesuustu galmee kee duubaa dura godhe Iyyesuustu galmee kee duubaa dura godhe. Amarraa geera rakkina baachuni bara haaraa kanaa mo'ichaan jeeri inni keetti jedhu diinni kee dhufeera isa siin lolutti waaqayyo dhufeera harkatti fuudhanii diinni kee dhufanii isatti qabdutu diina kee qaadesse harkattu si didee baay'ee